Hacaaluu Hundeessaa ijjeesuun walittu qabatee lakkoofsi nama shakkamee qabamee 14 gahu haati alangaa Itoophiyaa Adaanech Abeebee dubbatte. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti gaafiif deebii godhaniin gaafin Oromoon ammaan booda misooma Oromoon bilisoome jedhe dubbate. Falmiin hiriirtonni lammii Oromoo Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti godhaa jiranii jabaatee itti fufee jira. Dejenee Xaafaa barreessanii kafaa'uu hidhame. Jawaar Mohammad baallamni isaa ka abukaatoo isaatiin har'a wal arguu fi sila saganteeffame mootummaan akka abukaatoo isaatiin wal arge uggure. Kummatoota oduu kenne ka har'aati gaazexaan Jarmanii wanni barreessallee hin qabna. Gaazexaan Noorweeyillee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti wanni barreessallee sanillee oduu keessattuu daballa. Gara bal'ina oduutu dabarra. Lakkoofsi namoota ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa walitti qabamee shakkamanii hidhanii 14 gahuu Adaanech Abeebee haati alangaa Itoophiyaa dubbattee jirti. Adaanech Abeebee akka dubbattetti kanaan dura namni 4 shakkamee ka qabame yoo taate yeroo ammaa dabalataan namni 10 shakkuma ajjeecha Hacaaluu Hundeessaatiin walitti qabatamanii hidhanii jiran. Namooti hidhaman kan keessaa 11 dhiiraa yoo ta'u 3 dubartoota jechuun dubbattee jirti. Akka haati alangaa kun dubbattetti yakki ajjeecha Hacaaluu karoorfamee itti yaadamee biyya shororkeessuuf yookaan nagaa dhoowwuu fi ka godhame jechuun dubbattee jirti. Akkaataa sagantaa warri yakka kun raawwateetiin Hacaaluu ijjeesuu qofa odoo hin taane biyya nagaa dhoowwanii gara jeequmsa yookaan ammoo wal waraansa gosa biyyitii keessa bahuu hin dandeenyetti geessuun akka biyyitii laga bayyaatii fi waan misoomaatiif jijjiirama jalqabde gufachiisuu fi jette dubbattee jirti. Adde Adaanech Abeebee kanumaan walitti qabee sagantaan kun akka malee karoorfame Finfinnee irraa kaasee naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa warri siyaasaa sabummaa gubbaatti dhaabbatan ka Oromootii fi ka Amaarallee waliin qindoomanii waan kana godhanii jettee dubbattee jirti. Bifuma kanaanii OMN fi miidiyaalee biraa ka oduu kijibaatiif oduu hammeenyatii fi akkasumas oduu jibbiinsa balaaleffatan faarsanis balaaleffattee jirti. Yeroo ammaan tanatti mootummaan warra biyya alaa keessa jiraatee hammeenya afuufuu yookaan ammoo dubbii hammeenyaa hafarsuu irratti tarkaanfii fudhachuu akka danda'ullee dubbattee jirti. Adde Adaanech Abeebee namoonni 14 qabaman kan yakka kana karoorsanii itti yaadanii godhan jettullee kanaaf ragaan jiru maal akka tahe wanni ishiin dubbattiin jirtu yeroo ammaa kana miidiyaa gochaa hammeenyatii fi jibbaa irratti hundaa'an jettee OMN fi miidiyaa naannoo Tigraay qofa kallattiin ka balaaleffatte garuu miidiyaan ishee wajjin hojjettu isaatifaati ka boba waajjira muummicha ministeeraa odeeffannoo dursa argatu biyya Itoophiyaa keessatti duula maqaballeessii guddaa fi duula hammeenyaa ka Oromoo gubbaattu godhaa jiran gubbaatti tarkaanfiin ishiin fudhattellee hin jiru wanni ishiin dubbatte hin jiru jechuun warri miidiyaa hawaasummaa gubbaatti haasaa Adaanech Abeebee televezyiinii biyya gubbaattu dhageessifte qeeqanii jiran. Warri Facebook yookaan miidiyaa hawaasummaa gubbaattu yaada kennatan adde Adaanech Abeebee dubbii isiin dubbatte kan keessatti qormaata ajjeecha Hacaaluu wajjin qabate deemaa jiru geggeessuu fi ka gahumsi hin qabnee fi ammaan tan amanamummaa ishee muummicha ministeeraatii fi godhuuf warra garii ka yakke ka wajjin walitti hidhate waan takka hin qabne maqaa balleessaa akka jirtu dubbachuuni muummichi ministeeraa qormaata amanamaa fi ka uummata biratti fudhatu godhuu yoo barbaade waan ajjeecha Hacaaluu Muhammadiitii fi hokkaraa sunitti aanee dhalate qaama walabaatiin akka inni qorachuu qabu gorsanii jiran. Waajjira muummicha ministeeraatti marii godhamaa jiruuni hagammatti kaabinoota OPDO yookaan ammoo biltsiginnaa Oromiyaa keessaa ka marii gubbaattu hirmaachaa jirtu Adaanech Abeebee qofa ta'uu gabaasuun ni yaadatama.
Adaanech Abeebee nama beekumsaa fi dandeettiif ogummaa seeraa qabdullee odoo hin taane amanamummaan bakka sangeetti yoo taatu yeroo ammaa kana dubbii kana ishii miidiyaa irratti qabattee habaatu malee ishiin duuba warra ogeeyyii seera jedhamu kabirattuu hojjechaa jira. Adde Adaanech Abeebee dubbii jibbiinsaa yookaan hammeenya Jawaar Mohammad Faatii waggaa tokko olii facaasaa jiran qoranni ragaa qabatama wajjin ka hoggantoota kafaawutiif Jawaar Mohammad dabalatee himannu jechuun dubbattee jirti. Kanaan duratti ajjecha Jawaar marfamuu walitti qabatee Oktoobar 2019 keessatti ta'uu himannaa ammaan tana Jawaari irratti ka wajjin akka himatamuu barbaadu waajjira muummicha ministeera warra dhuunfatee ka nafxanyoota yaada gosuun dhiyeessaa jiraachuun gabaasuun kenna ni yaadatama. Kun kanumaan adoo jiru torbaan darbe keessa Jawaar Mohammad abukaatoo seeraa isaatiin akka waliin argine ogguramuun ni yaadatama. Guyyaan baalamni sun jijjiiramee fi har'atti guyyaan kun kibxata yookaan ammoo Tuesday guyyaa salaasa tahuu isaati abukaatoowwan seeraa isaatiin wal arguu qaba. Abukaatonni Jawaar Mohammad har'a Jawaar Mohammad wal arguu fi bakki isaanii waliin mari'achaa jiranitti poolisiin federaalii dhufee bittinneessutu dhagahamee jira. Poolisiin federaalii kun abukaatota Jawaarii ka mari'achaa gubbaa jiruun walgahii seeraa ala godhuun hin danda'amu asitti wal arguu hin qabdan jedhee waraanii addaan bittinneesse. Yeroo ammaa kana dhimma Jawaar Mohammadiitii fi hoggantoota falmitootatii fi warri hidhamee fi walumaa galattu abukaatowwan 8 dhaabbatanii dhimma kana irratti hojjechaa jiranii. Akka gabaasan kenna nutti mettu abukaatowwan wal arguu dhowwanii maamila isaanii obbo Jawaar Mohammad wajjin sagantaa warri har'a wal qabuu fi irra haqame isaanii dubbii isaanii qabatanii gara koomishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaatti iyyachuu akka danda'amu himamee jira. Abukaatowwan kunin odeeffannoo nu ergameen yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti olaantummaa seeraa wanni jedhamu hin jiru. Namni tokko mirga abbaa seeraatiin gargaaramuu qabaachuu ka heerii dubbatu ta'uun ibsuun yeroo abukaatonni wal arganii mari'atan maamilaan qofa osoo hin taane abukaatowwan akka isaan wal arganii yookaan ta'anii naasofnu godhuun Itoophiyaa keessatti olaantummaa seeraa olaantummaan heeraa akka hin jirree fi abbaa irrummaan paartii biyya bulchuu fi nama biyya bulchuu tokkini hagam akka inni babal'achaa dhufee muddisa jechuun gabaasa nutti kennanii jiru. Kana walittu qabatee yeroo hedduu fi manni Jawaari sakattaamuu gabaasaa turre kaleellee manni Jawaari sakattaamee tura. Sakattaamiinsa kalee godhame kanaan manni Jawaari dhufuuni poolisiin ragaalee himannaa fi nu gargaaran jedhan kan adda addaa funaanaa oolanii san keessa kompiitarii tokko kaman Jawaarittu argamu fuudhanii deemulleen gabaasamee jira. Warri mana murtii warri mana Jawaar dhufee sakatta'e kun ajaja sakatta'insa ka mana murtii qabaachuu isa wanni beekame hin jiru. Yeroo ammaan tana namni 12 ol man Jawaarii keessatti marfamanii yoo jiraatan warri kun gabbahee waan bitatuu fi waan nyaatuu fi waan dhuguu bitachuullee akka hin dandeenye maddeen oduu Finfinneerra gabaasanii jiran. Kunin daawwachaa kan jirtanii sagantaa kenna ka oduuti. Oduun akkuma itti fufettu jira. Oromiyaa keessatti ajjecha fi hidhaan hammachaa dhufuun himamee jira. Hogganaan yookaan ammoo barreessaan KFO obbo Dejenee Xaafaa halkan kalee sa'aatii 4 ganama keessa gar sa'aatii 10 jechuudha herrega sa'aatii Itoophiyaatti qabamee mana fuudhamuun isaa haati manaa isaanii OMN'tu himtee jirti. Yeroo sa'aatii 4 dhufanii mana Dejenee dhahanii nurra bana jedhan kanatti eessirraa dhuftanii jedhaman yoo gaafatan nu warra mootummaati jechuuni waraqaa mana murtii tokko malee dhufanii halkanii sa'aatii 4tti mana sakattanii obbo Dejenee Xaafaa gara sa'aatii 5 yookaan ammoo ganam keessa sa'aatii 11tti qabatanii mana bahanii gara mana hidhaa hin beekamnetti geessanii. Haati warra obbo Dejenee Xaafaa OMN wajjin gaafif deebii bilbilaan gootanii mootummaan duri fakkeessa fillee taanan waraqaa ittiin nama hidhullee qabatee dhufa. Mootummaan kun waan akkasillee hin godhu jaarsii kiyyin waggaa 17 olitti qabsoo karaa nagaa Oromiyaa keessatti hirmaate garuu waan gos kana takka hin garre mootummaan kun maqaa dimokiraasiitiin haa kakatu malee
mootummaa shiftaati. Shiftaattuu halkan deeme man namaatti dhufe ukkaamse nan fuudha. Mootummaan kunini mootummaa dimokiraasii fi mirga ilmaan namaa waan jedhame hin beekne jechuun OMN'tu himtee jirti. Obbo Dajanee Xaafaa torbaan darbe keessa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gubbaatti dhufe lakkoofsi hagammaan nama ajjeefame ka Oromiyaa keessa 127 ajjeechaa Hacaaluutiin walitti qabatee hokkara dhalateen galaafatamuu dubbatee jira. Obbo Dajanee Xaafaa yeroo ammaan tana bakki hin beeknettu hidhamee jira. Torbaanum kan keessa hoggantoonni dhaabbata ABO adda bilisummaa Oromoo kan akka obbo Mikaa'el Booranaatii fi obbo Kolonel Gammachuu Ayyaana hidhamuun ni yaadatama. Oduu karaa biraatiin oduma hidhamuu kana magaalaa Diradaawaa ganda Qoree kan jiraatu dargaggeessa barreessaan kitaabatii fi akkasumas aktiivistiin Oromoo obbo Saphalloo Kadiri magaalaa Diradaawaa ganda Qoree yookaan ammoo 04 jedhamu keessattuu hidhamuu maddi oduu kenna magaalaa Diradaawaa irra gabaasee jira. Yeroo ammaa kana obbo Saphalloo Kadir man hidhaa ganda Qoree yookaan ammoo duwwaa 4 keessattuu argamu keessatti hidhama jiraachuullee maddi oduu magaalaa Diradaawaa irra nutti gabaasee jira. Daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo sagantaan kenna ka oduu akkuma itti fufettu jira. Mootummaan kun yeroo ammaan tana hidha nama ijjeesaa jiraachuun isaa ijjeesuu fi moo'amuun ijjeesuu jechuun moo'amuu jechuun nama ijjeesuun nama hidhuun moo'atamuu garsiisaa jettee haati warra Dajanee Xaafaa dubbattee jirti. Amma oduu gara biyya keessattuu deebina. Garuun biyya keessa jirra. Muummichi ministeera Abiy Ahmed paarlaamaa isattuu durattuu dhiyaachuun Oromoon bilisoomee jira. Gaafiin isaa ammaan booda gaafii misoomaa tahuu qaba jechuun dubbate. Kan ka dubbate muummichi ministeera yeroo gaafiin hokkara ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatii fi dhimma sunii wal qabate kaafamu. Akka ministeerii muummicha jedhametti warri Hacaaluu ijjeese warri yaade karoorfatee biyya nagaa dhowwuu fi adeemsa misoomatii fi dimokiraasii biitii jalqabdee fi akkasumas warra biyya alagaa akka Itoophiyaan laga Abbayyaa hin misoomsine barbaaduun raawwate jedhee jira. Anini Oromummaa kiyyaa sabboonummaa Oromoo mormadhee hin jiru. Biyya ka waggaa 30 oli Oromoo fi qabsaa'ee gaafa muummicha ministeera tahee Oromummaa mormatee wanni jedhamee dubbatu faayidaa oduu sobaatii jedhee jira. Muummichi ministeera yoo Oromoo hin taane Abiyyi Oromoo ta'e Oromoo jaaratutti Amaaraa wabuusaa Walaayitaa wabuusaa sabaaf sablammii biraallee wabuusaa jedhee dubbatee jira. Muummichi ministeera yeroo ammaa kanatti haali biyyaa tasgabbaawaa jiraachuu dubbachuun warra hokkara biyya keessatti uume mootummaan adabbii cimaa ka irratti fudhatu ta'ullee ibsee jira. Kun kanumaan adoo jiru muummichi ministeera mormii biyya alaatti dhoo'een hedduu rifaatuu qabaachuun isaa gabaasamee jira. Muummichi ministeera ummata biyya alaa jiru tasgabbeessuu fi daayaspooraa wajjin sagantaa marii yookaan ammoo karoora qabaachuu dandayaa jedhamee gabaafamee jira. Kanaan walittuu qabatee yeroo ammaa kana marii Misrii, Suudaanii fi Itoophiyaa gubbaa wal dhabdii hidha guddicha laga Abbayyaatiin walittuu qabatee ka araarsaa jirtu. Ka hoogganaan ishee yeroo ammaa kanatti dura taawaa gamtaa Afrikaa tahee biyya Afrikaa kibbaa pirezidaantii biyyisanii Cyril Ramaphosa wajjin wal arguu fi akkasumas daayaspooraa Afrikaa kibbaa ka Itoophiyaatiin wal arguu fi Afrikaa kibbaa akka deemullee gabaasamee jira. Yeroo ammaan tanatti daayasporaan wal arguun muummicha ministeera gubbaatti falmii akka malee kaasuu danda'a jedhamee waan yaadameef muummichi ministeera nama haa godhanii bakka akka malee eegumsi cima qabutti wal arguu ni mala. Kunini kanumaan odoo jiru magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Adaamaatii fi magaalota Oromiyaa keessatti deeggarsi muummicha ministeeraatii fi hiriirii qophaawaa jiraachuu maddeen amanamoon Finfinnee irra gabaasanii jiran. Akka maddeen amanamoo kun odeeffannoo nuu kennanitti muummichi ministeera deeggarsa uummata Itoophiyaa bal'aa qaba. Yeroo ammaan kana gaaga'amiinsi ajjeechaa Hacaaluu wajjin walitti qabatee Oromiyaa keessattuu ka'ee
warra farra Itoophiyaati fi farra misoomatii fi Itoophiyaan aga laga bayyaa gubbaatti waa hin jaaranne warri barbaadu waan ta'eefi muummicha ministeera deeggaruu fi yookaan ammoo ajandaa Itoophiyummaa inni qabate dhufe kan duuba dhaabbachuu fi hiriirii gurguddaan magaalota Oromiyaa keessattuu ni qophaawa. Hiriira kanaanii kallattiin uummata saba tokko gubbaatti miidhaa fi ajjeecha raawwatee jedhamullee ka balaaleffatamuu danda'u ta'uun himamee jira. Kun kanumaan odoo jiru warri odeeffannoo kannuu kennan akka gabaasanitti muummichi ministeera uummata Oromoo gubbaatti hiriirri magaalaa Adaamaa Finfinneef magaalota biraa keessattuu kaasu magaala keessatti waldhabbii uumuu danda'a jechuun sodaa qaban himanii jiran. Yeroo amma kana duula maqaballeessii guddaa miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan mootummaattuu walitti hidhatan maqaballeessii Oromoon Itoophiyaa diigaa Oromoo balleessaa sabaaf sablammii horii fi qabeenyi isaaniitii fi lubbuu warra balleessa jechuun miidiyaa olola oofaa jiru muummichi ministeera akka malee waajirri isaa jajjabeessaa jira jechaa jiru. Yeroo ammaan kana OMN fi miidiyaan naannoo Tigraahii dubbii hammeenyatii fi jibbiinsa tamsaasan jedhamee cufametti waajjira muummichi ministeeraa wajjin qindoominaan kan hojjetaman miidiyaan mootummaatii fi miidiyaan akkisaatii fi miidiyaan Habashaa maqaa balleessii guddaa uummata Oromoo gubbaattu godhaa jiranii waajjirri Adaanech Abeebee callisee taa'aa ilaalaa jira. Callisee taa'aa ilaalaa jiraachuu qofa osoo hin taane qindoominaan wajjin hojjechaa jiru jechuun himatamee jira. OMN biyya keessattuu haa cufamu malee tamsaasiisa ka Ameerikaatiif ka Awurooppaa cimee itti fufee jira. Torbaanumaa kan keessatti damee dabalataa magaalaa Naayiroobii Keeniyaa keessatti OMN banatee jira. Yeroo ammaan kana OMN biyya cufamee waajirri isaa akkuma jiruun samsame meeshaan isaa mootummaan saamame maallaqni isaa qabame yeroo jiru kanatti ummati biyyadhaa ka OMN duraanuu dhaabbate OMN keessanii jabeeffadha jechuudhaan karaa feesbuukiitiin gargaarsi maallaqa godhamaa jira. Haga oduun kun qindaa'etti ummati biyya alaa jiraatu OMN fi doolaarii 200,000 fi oli gumaachanii jiran. Miseensonni boordii OMN kadhimme kan gubbaattuu dubbisne OMN meeshaaleen isaa hunduurra qabatame gaazexeessonni isaa yeroo hidhamaa jiranitti gaazexeessota biyya keessallee gargaaruu fi akkasumas OMN hojii isaa itti fufsiisuu fi saatalaayitii dabalataa dhaabuu fi gargaarsi guddaan akka barbaachisu dubbachuun miseensi daayaspooraa hagamma arjoomin isaan godhan dinqisiifachaa kan caalaa akka gargaaruu qabanillee dhaamsi dabarsanii jiran. Naannoo Tigraay illee keessatti miidiyaan lama Dimtsi Wayyaanee fi akkasumas televezyiiniin Tigraay dubbii hammeenyatii fi dubbii jibbiinsaa tamsaastan jechuun waajirri biroodkaastii Itoophiyaa yookaan abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa televezyiinii kan lamaan cufee jira. Akka Dooche Veleen magaalaa Tigraay gubbaa gabaasetti televezyiiniin kun lamaan cufamullee tamsaasiisaa karaa chaanaalii 29 jedhamu chaanaalii sirbaa kanaan duraatti sirba Tigriinyaa dabarsu gubbaattu akka darbaa jiru gabaasamee jira. Chaanaaliin 29 kunin biyya kamirraa eessa akka inni darbu wanni beekame hin jiru. Tamsaasii Dimtsi Wayyaanetii fi Tigraay televezyiinii ka biroodkaast tabbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa saatalaayitii irra uggure chaanaalii 29 kan gubbaatti akka inni darbaa jiru gabaasamee jira. Kun kanumaan odoo jiru hoogganaan Tigraay Miidiyaa Haawus obbo Alulaa Salamoon muummichi ministeera warra Tigraay ararfachuu fi maallaqa guddaa qabatee jaarsolii waliin gara Washington DC'tti ergee jira. Filannoon naannoo Tigraayitti ta'uu deema. Duula miidiyaan irratti bantanurra dhaama maallaqa barbaadan isinii kenninaa jedhanu kadhate nu ammoo kabaja keenya dursinee mirga keenya dabarsinee hin kenninu maallaqaan hin bitamnu jennee jaarsolii isaa salphisnee deebisnee yeroo amma kana Abiyyi maraatan maallaqaan bituu fi sochiin inni godhu hin milkaa'u jedhe jira. Dhimma jaarsummaatiif fi maallaqaan warra miidiyaa Tigraay kana bitachuuf yookaan ammoo ababbalachuuf callisiisuuf waan mootummaan godham kan qaama walabaa gubbaa wanni mirkaneeffan hin jiru gara mootummaatiin wanni jedham hin jiru.